السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابي في الله، كم نجازر توفيا بقى جراتني سنين درب لينكي قالي فيديو هاريها ولت دي بنيرا وما بيكم ورون هاري يوتيوب كي يفتح سبسكرايب كي لايك شير يقول هند قتنا سنين درا فيديو كي حرام لو جتني هوري حراما نياچون وقابني يوكين أدبي إنك أبو مالي وانجد بولي الله إن شاء الله. دور درسو علمي نما حراما حلالا يصير صراحة ما بعرف نمني جرون آخرا سيعكسو يصير قري نما أكما دوه رافتي رججو. مالي فوجتني نمني هرما دونو متنا أرجتشو مالي ساد أفتي بكا كمين أفتي يصير رججو حرام بر أصو هم بيكني لي ممكن هجنو. طيب أكما هريسون حرامة callaa qulqulluu haraama tahuu osoo beeku hin nyaataa, hin dhugaa, hin uffataa, waa hunda dalagata jechuu. Horii sun garuu haraamatti beeka, inninuu haraamatti beeka jechuu. Okay, kanarra walii galla. Masalan tapha geemii yoo fudhannu bar namni geemii taphatu hin fiigu, hin dubbisu, hin dorgommii biraa hin dorgomu laa wanni inni godhu takka hin jiru. Akkuma ani taa'ee sanitti odeessu kana taa'ee deeggartoota isaatiin duniyaa san argataa jechuu. Tayyib ani amma warra deeggaru kanarraallee nan haasa'a, warra fudhaturraallee nan haasa'a. Maaliifi namni muslimaa takka rabbiinu kuntum khayra al-ummati ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari min jedhe. Okay, ayata kana namuun beeka, yaani hin beeka jechuu namuu. Baga akkasi tahee maalii badii irratti ilmi namaa wal deeggara? Maaliif badii irratti wal deeggaruun barbaachise? geemiin akka haraami tahe namuuni beeka. Kaleencatti gatuu, ka wardaatti gatuu namuuni beeka. Oromummaa fi jedheetti darba jechuu. Okay, oromummaan akhiraatti yoo nu fayyade ni agarra. Garuu oromoo saba keenya jaalannan kabajna foqraasna. Walaakiin bakka rabbii hojii wali nama buusuutti namni maaliif bar guyyaa akiraa saahibni si fayyadu, duniyaan si fayyadu, haadha abbaan si fayyadu, ilmi si fayyadu, maaltu si fayyada? Dalagaa kee qofaadha jechuu. Guyyaa san saahibban amma geemi wanni si darbanii, leeca si darbanii, wardaa si darban kunu si ganan jechuu. Si biraa baqatan. Yooma laa yanfa'u maalun walaa banuun, akkuma rabbiin jedhe jechuu. Saniif dagachuun qabu ilmi namaa guyyaa san. Adabbiin horii haraamaa nyaachuu qabu namni rabbii irraa dureessaa jira hin jiru. Namuu ilmi namaa rabbiitti haajamaadhaan mihi. Guyyaa ati ammuma kana rabbiitti haajamta barsii darbee mii kan taa'aa jirtu laa faayidaa du'aa'ii wallaaluuf taa'aa jirra malee anuun tunuu viidiyoo kana dhiisee seen rabbii kadhadhe irra faayidaa qaba. Dhugaa feetanii mibileen kiyya. Ilmi namaa rabbiitti haajama, dureessaa dhabaa rabbiitti haajamaa jechuudha. Akkana gaafa harka kee ol qabattu rabbii kadhaaf du'aa'iin keessiin qeebalamu jechuudha. Akkuma hadiisa sahiha keessa jiru namicha karaa ideemu ka biyyoo uffate ka rabbii kadhatu eessaan isaa qeebalamaa jedhan. Nyaanni isaa haraama, dhugaatiin isaa haraama, uffannaan isaa haraama. Saniif eessaan isaa qeebalamaa? Du'aa'iin nama saniitii jedhan. Beeka du'aa'iin musaafiraa, du'aa'iin nama imala deemu mustajaaba. Garuu namni haraama nyaatu, haraama dhugu, haraama uffatu hin qeebalamuu jechuu du'aa'iin isaa. Kuni kana waliin laalle. Ammallee geemii edaa sanirratti waa'ee haraama horii haraamaa nyaachuu laalle tayyib. Geemii edaa sanirratti obboleetii teenya maayikii jedhan ani maqaashiillee an beeku dhugaa dubbachuu garuu nagara miidiyaa irratti ani saraaha garuu maqaashiillee dhibbarra dhibbatu waan beeku ani waan hordofu ishee jechuudha. Obboleetii keenya sanii obboleen keenya kan jechuudha ijoolleen dhiiraa akkanatti akka kubbaa san ol daddarban. Yaa obboleetii tiyya ati intala muslimaatii bar ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ajnabiin takka harkaa waltuquu irra sayfii mataa isaa kana cafaquutti irra caalaa jedhan. Akka waan bareedaa fuudhee ol daddarba. Ka hojjate haraamuma biraarraan dabala jechuu. Rabbiin rahmata nuu haa godhu. Rabbiin waan sufahaan waan wallaalaan dalageen nun azabin nun halaakin wallahi nun halaakin waan wallaalaan keenya dalageen suni wallaalummarraa wallaalumma guddaa haraamarraan haraama dabaluudha jechuu.
يعني جيان أما كي جرهوني تب ملي كل فم ملي واني آخر أنا من إسا يكسو إيسي رجو أكيد تكا كوباسا إن تلات ألاتنا ولي ددبرسانا ما أفريشان تهني ولي قد ددربني جتشو سني فبلين كين آخران دقتنا والله آخران دقتنا نمو دؤان الدنيا تنرى بوقتشو في ديما دلقا كي ملي ونس سفانا ديمو وان هنجرف والله آخران كين دقتنا سني خانا سنين دربلين كي يا فيديو كي أراغنا فكاتا نجيان ناجرات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.